Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif TV irraa qophii teenya akeektii jedhamu qabannee dhiyaannee jirra. Wantoonni tokko seerri fakkeenyaa fi biyya tanaa inni olaanaan heera biyya tanaati. Heerri biyya tanaa immoo kan eegu mana marii federeeshiniiti. Namoonni hedduun adabbii du'aatiin adabaman baay'ee jiru manneen sirreessaa biyya tanaa keessatti. Biyya tana keessatti aangoon olaanaan kan eenyuti? Amma dhimmi kun dhimma himannoon jiru miti yookaan dhimma namni kun to'atamu malee kanaa to'atamte jedhame hin shakkamte jedhame himatame. Paarlamaan biyyattii warra biyya bulchu keessaa tokko aangoo isaanii achi keessatti paartii biyya bulchitu yookiin immoo gajii paartii warra jedhamuuti achi keessa jira. Warri kun seerota aangoo isaanii ittiin dheereffachuu danda'an tubachuu danda'an. Gaafa isaan tumatanii seera kana baasan heera mootummaatiin kan wal faalleessu yennaa ta'e kuffisiisaaf aangoon qabdan. Mootummaa uummata ijaarata. Uummanni kun immoo sadarkaa adda addaatti mootummaa ijaarata jechuudha. Seera san raawwachiisuun dirqama qabaachu. Seera ajaji sun seera jechuudha. Seeri darbe sun murtii darbe sun raawwatamuu dhabuun raawwachuu dhabuun yakka nama taasisa. Qaama warra seera raawwachiistu yookiin immoo piraayim ministeerii ta'uu danda'a, pireezidaantii ta'uu danda'a. Manni murtii immoo seerota pireezidaantota yennaa kuffisu dhaggaa jira. Warri kun yoo tokko tokko tokkottuu sirreessuu qabaadha. Hin danda'anu maanii fi wanti isaan raawwachiisanu fedha isaanii qofaa miti. Akka wanni kun raawwatamtuuf ajajni mana murtii akka kabajamuuf eentu mirga guutuu qaba itti. Yeroo hedduu akka addunyaattis murtiin du'aa kun akka inni badu yookaan akka inni seera biyyoota hedduu keessaa haqamu yaaliin yookaan poolisiiwwan akkasumas immoo konvenshiiniin adda addaa waliigalteen adda addaa sadarkaa addunyaa. Pireezidaantiin namni irratti murteessine mana murtiitti dhiyaatee himatamee hiikkoon seeraa irraa hiikamee akka isaatiif irratti hin murtoon akkanumaan qaamoleen mootummaa fudhatan yakkoota akkasii ifatti raawwataman saniif itti gabaa.